amantii qabnu kan taatan adaraa waaqayyoon naa gadda. Adaraa du'aa naa godha. Baay'ee sammuu koo sodaachaa. Leenjii koo hin beeku. Nama tokko hin beeku. Adaraa naa gadda. Please. Bilis nama kenna rabbi nama sheerii naa godha. Adaraa waaqayyoon naa bakka baay'ee of sodaachaa. Nama tokko hin beeku. Ijeessee koo hin beeku. Dhufee bu'uu koo malee ijoollee furtaan hin dhufne. Ijoollee fursaas hin argachuu hin dandeenye. Isaanis akkuma koo daldalaa isaanii hin fuune. Bilis waaqayyoon naa gadda. Adaraa na bira hin darbina. Adaraa. Bilis waaqayyoon naa gadda. Nama tokko qaba. Ashama harka fuune nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii hunduma keessan nagaa keessanii ani nagaa kootii waaqayyoof haa galatu. Baga nagaa qabaattanii yeroo kana geessanii nagaa qabaachuun hundumarra caalaa. Egaa viidiyoon amma isin argisiise kana mica'oo kana suuraa ishee akkuma as gubbaa irratti argita. Mica'oon tun Yoordaan keessa kan jiraattudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Mee ol seenuudhaan laayikii godhaame ijoollee baay'ee biraa akka ga'uchaadha. Laayikii godhaa akkasuma uummaroonni maatii naaf hin taane maatii asiin naa ta'u hin dagatinaa isiniin jedha. Sheerillee gochuu hin dagatinaa. Adaraa rabbiitti amantanii laayikii godhaa. Laayikiin keessan namoota baay'eetu dhufee akka laalu godha isiniin jedha. Kanaaf micayyoo tana inni yaadattu yoo ta'e mica'oo tokko viidiyoo hojjedhee kanan ture jechaadha. Yoordaan keessatti isheenis uwwattee boossee hin baate ishiin baatee itti isiniin jedheen jira. Egaa akkasuma laayikii gootanii mica'oo sanaa waaqayyo gargaaree nama baasu kennee fi namni dhufeetu mogguma laalu dhufeetu baase jechaadha mica'oo sana. Baddee baatee isiniin jedha. Ishiin kunillee akkasuma yaa obboloota kiyya mana Yoordaan mana madaamii keessatti cunqurfamaa jirti. Asirratti hin mul'ifne suuraa ishii piroofaayilii gubbaa irratti nan mul'isa. Harki ishii kun kiloorooksiidhaan ciccite jechaadha. Darraraa addaa keessa jirti. Lukti ishii ciccite. Mica'oon darraraa addaa keessa jirti jechaadha. Takka'u naman argitu. Takka'u warra biirootti illee dawalaan jedhan warri biiroos jalaa qabuu dide. Biiroon irraan dhuftes jalaa qabuu dide. Biiroon isaa Yoordaan keessa jirtus jalaa qabuu dide. Mica'oon kunii darraraa hamaa keessa jirti. Du'aa fi jireenya gidduu jirti jechaadha. Adaraa laayikii godhaa. Namoonni mica'oo tana gargaaruu dandeessan. Adaraa keessan lubbuu ishiitiin qofa haa baatu. Wanti kamiyyoo namatti hafe namni lubbuu isaa kana fudhatee yoo ba'e maal abbaa ishiiti jireenyi biyya lafarraa kanaa amma gabaabdudha. Ishii immoo akkatti jiraatanii yoo hin dhaban hojjetatanii of jijjiiruu danda'u guyyaa boru. Inna obboleettii kana lubbuu ishii haa baraarru siniin jedha yaa Oromoo kooyi. Ani guyyuma guyyaan bakka ijoolleen keenya dhugaa cunqursaadhuma. Bakka waan mantaanii keessa karaa mana itti galan gada dhugaa waan mantaan nu dhageechisaan been ijoolleen kun keessa jiran jechaadha. Yaa Oromoo keenya maal jennaa miti rabbi waanuma inni nuu kenne fudhanna. Adaraa obboleettii kanaa gargaarra jechii baaf. Otoo lubbuu ishii hin ba'in. Akkamitti akka gargaarrus hamma na dhibee na mica'oo kana jechaadha. Lakkoofsa eejensii maxxansanii jiru malee lakkoofsa ishii maxxansanii hin jiran jechaadha. Kan eejensii kan biiroo maxxansanii jiru. Kam an Itoophiyaa lammaffaa immoo kan Yoordaan san maxxansanii jiru. Isaan kun maal godhu? Homaa gochuuf hidhan jedhan. Mee akkamitti haa baatu ijoollee? Akkuma mica'oo ishii duraa sanitti baddee haa baatu moo? Maal godhu mee amma wantumti godhan maaltu jira yoo mee furmaata wajjumaan barbaanna dhugaa rabbiiti. Wajjumaan barbaanna akkuma isin jettan goona dhugaa waaqayyo maal goona mica'oo tana akkamitti akka baatu ana garuu ijoollee keenya akkatti keessi kun dhiphachaa jira dhugaa rabbiiti jechaadha. Akkamitti lubbuu ishii baati mica'oo kun akkamitti ba'uu dandeessi? Akkamitti baasuu dandeenya? Adaraa keessa furmaatatti uumaa isiniin jedha warri sagalee koo kana dhaggeeffattan. Mica'oo tana lubbuu ishee baraarru. Darraraa addaa keessa jirtidhaan. Rakkina addaa keessa jirtidhaan. Yeroo haaromfannee biyya keenya keessatti taa'uu dandeenyutti carraan keenya biyya ormaa keessa walii gadi nu oofetu. Xinnaa guddaa nu tuffachiisetu. Inni xinnaas inni guddaanis nu ifateetu. Ani faata dandeenyeerra. Ani immoo darraraa kana uleedhaan tumaan kun maalidha?
Maali gisee ammaa keessa uleedhaan nama tumuun jiran? Micoota intumoo innatumaa yeroo itteedhaan intumaa jiruudhaan maal goona mee ijoollee micoo kana? Akkamitti gargaaruu dandeenya? Dhugaa Waaqayyoo na dhibe Rabbi waan ijoollee keenya kanaa baay'ee tokko natti ulfaataa jira jechaadhaan. Adaraa keessan gargaara obboloonni keessattuu yoo hordaan keessa jirtan Facebook irratti baay'inaan maxxanfamee jira. Achirraallee lakkoofsi ishii maxxanfamee hin jiru. Lakkoofsa kan biiroo lamaan isiniin jedheen jira. Isaan immoo nama jalaayyuu hin qaban jedha nama hin beekan dhugaa Rabbiiti. Innaa kanaaf isiniin jechuu barbaada micoo kana tokkoffaa Rabbiin ishii dhafaa dhaabatu lammaffaa immoo akkuma ishiis eeggadda sanitti yoo badde furmaanni isaa isa kanadha. Isiniin jechuun barbaada akkasuma obboloonni keenya biyyoota garaagaraa keessa Yordaan Beeruut biyyoota hunduma keessatti rakkoo garaagaraa keessa jirtan adaraa keessan dafaatii yadda warroonni bilbila qabdan warroonni bilbila hin qabnes bilbila bitadhaa isiniin jedha. Bilbila qabaannan rakkoon hin jiru akkasuma immoo bilbila warroonni na gaafattan imoon qabaa. Innaan imoon kiyyaa 25,923,11,26,34 kanaan imoodhaan haynaan jedhaatti na dubbisa warroonni rakkoo garaagaraa qabdan jechaadha. Adaraa keessan bilbila qabaadhaa. Obboleettiin tokko as keessaa bilbila hin qabdu garuu wanni itti si gargaaru anaan na dhibe dhugaa Rabbiiti waan itti si gargaaru hin qabnu siin jedha. Bilbila bitadhu lakkoofsa kiyya qabadhu siin jedha bakka sagalee lakkoofsa kiyya sanatti sagalee gadi qabiitoo kottu qabadhu yeroo hunda na gaafatta bilbila koo jechaadha. Kanaaf bilbila qabaadhaa bilbila bichisiifadhaa bilbila oggo bilbila isaaniitii yuutuubii adda addaa hordoftan bilbila bichisiifadhaa birrii keessan baasatti bichisiifadhaa rakkoon tokko gaafa sin qunname Oromoon daddafee sin naqqaba. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif galatoomaa like share gochuu hin dagatinaa asumaan maamila konaaf taasisin jedha Oromoo ko hundumti keessaniyyuu galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa.